مئات ديرة جرماني تايتين إلمان رومو والفتشي أجيسي مئات ديرة جرماني في أمريكا من مارس الرتاي توبيت قالي نجان جراتا أنا بانكي ندلتي نجافس نلالتا بيانسي نما جوار جرا مكاناني الماف نقبيسا البيك أراتي جدي يادم بيكوتاكا يرو إني ركنا كيسا توريتي يرو إني منايدا توريتي بيانس إمام بوسي إسابوية توري Ummanni qalamuu qaba gasti kiyya kanatti osoo ija kiyyaan argu kum lama sii dabarsaan asirra fiddee morma irraa darbite warabbal kaa muqaddama sii dabarsaalle akka ati na shakkine qabee kunoo ati jennaan muqaddama sii dabarsee ka'ee qalta. Godina kamiinuu bakka hin bu'an warri kana godhan saba kamiinuu bakka hin bu'an warri kana godhan of qofa bakka bu'uu jara qofatutti sittiin gaafatamuutu sarra jiraata kun immoo nafu akkasitti ilmoo namaarra wanta akkasii raawwatamee hinafu. Yooni dhiifnellee Rabbiin dhiisu kana. Gaaffii guddaan deebii barbaadu kana ilmi namaa akkamiin garaa walitti jabaataa yoo maal nyaatee yookaas yoo maal dhugee akkas ta'a laata. Gareen haala hamaa ta'een Oromoo akkasaa dararu kun dhuguma nu keessatti uumamee nama jechisiisa. Waan gammoojjiin biyya Saawud Arabiyaa baatee jiru danuudha. Bulguu nama fakkaatanii yaa'an tuuta waraabiyyi namummaa himatan sanirra darbeeyyuu waraabiyyi Oromummaa himatan hedduun gammoojjii Saawud Arabiyaa mandheeffataniiru. Yakkamtoonni nama ajjeesuun garaa isaan hin geenye kanneen dhiiga namaan qaama dhiqatanii foon isaa muranii nyaatanis beelaaf dheebuu ba'uu dadhaban tibbanaa adamsamaa jiru. Yakkamtoota kanneen bakka itti gochuuf xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed kutatee waan ka'e fakkaata. Yakkamtoota hojiin isaanii kan ISIS, Alshabaabii fi Boko Haram caalaa nama sururu kun mootummaa Saawud Arabiyaan funaanamanii hidhamaa jiru. Balaa gandummaan eegaltee waggoota 4 lakkoofsisaa jirtu kana guutummaatti hundeen gogsinaa nu gargaaraa kukkutaa akka jedhan Ambaasaadar Muktaar Kadir haala kana xiyyeeffannaan hordofaa akka jiran dubbataniiru. Qophii dhimma kana irratti xiyyeeffate qabaddee dhiyaaddeera. Hanga dhumaatti obsaan nu caqasaa jechaa dhugaa miidiyaa sabiskiraayib, laayikii fi sheer akka taasiftan isin gaafataa qophichi kunooti. Nama ajjeesa qabaan. Poostii abbaan fedhe godhee godhuu baatee habiibi si galaa miti. Ani akka Saawud Arabiyaa kana keessa hin galle ofitti amanee jira. Maaliif jennaan nama ajjeeseera kaa. Gammoojjiin biyya Saawud Arabiyaa kaleessa da'annoo qabsaa'ota Oromoo turte. Waggoota 30 dura bakka qabsaa'onni Oromoo itti wal gurmeessan qe'ee buufata qabsoo bilisummaa Oromoo taatee tajaajilaa turte har'a wanbadee barnoota hin qabne ka beekumsa hongooftee qawwee hidhattee bakka itti wal darartu ta'e. Gammoojjiin kaleessa Oromummaa qofaaf namuu itti wal barbaadaa ture har'a wanbadummaa yakka gara jabummaa bakka itti raawwatan ka Jimmaa Walloo Arsii fi Hararge jechuun dargaggoonni safuu hin beekne tamsaasa kallattii laayiva wal waraabaa utuu wal gorra'anii wal gudeedanii utuu akka sangaa ciibsanii wal cicciranii yakka hamaa seenaa keessatti dhaga'amee hin beekne wal irratti raawwatanii mul'ate. Yakki ilma Oromootu dhuguma Oromoo akkasaa irratti raawwata jedhamee nama namne ka gurmuu ISIS fi Alshabaabii waan raawwatu fakkaatu kun ija addunyaa biratti hawaasa Oromoof ilaalcha hamaa kennisiisuu hin oolle. Namni viidiyoo isaanii arge halkan rafee kan hin bulle guyyaas jeequmsa hamaaf ka saaxilamu hawaasni haala kana taajjabaa ture ragaa gahaa kenna. Garee namaa fi gara jabummaa daangaa darbe keessatti kufe dhiiga walii qeensee qaama ittiin niqataa foon walii kukkutee akka korma sangaa murii alanfataa viidiyoo laayiva waraabaa kallattiin tamsaasa. Gurmummaa fi barnoota tokko malee miilaan biyyaa baqatee gammoojjii Saawud Arabiyaa keessaa ga'e kan haala salphaan qawwee hidhate kun yakka boritti gaafatamuu danda'ullee addaan baasee kan hin beekne gocha isaa hunda viidiyoon qindeessee waraabuun miidiyaa hawaasaa gubbaan tamsaasaa tureera. Ragaa gahaa ol kuufamee taa'een yoomii keessatti akka nama ajjeese haala kam keessatti lubbuu ilma namaa akka dabarsees kuusaan yakka isaa tuulamee kobbee ba'uu waan dirqame fakkaata. Gareen hidhatanii gammoojjii Saawud Arabiyaa keessa mandeeffatan kunneen maafiyaa gara jabummaa hamaan guutaman kanneen maallaan jedhuu fi miirri namummaa keessaa hongaa'e ta'uu mul'isa. Dargaggoonni kunneen nama jireenya isaa jijjiiruuf jireenya maatii isaa jijjiiree rakkina keessaa maatii isaa baasuuf imala dheeraaf daandii du'aa hedduu qaxxaamuree Saawud Arabiyaa ga'e karaatti adamsanii butu. Namni bishaan midhaan erga argee bubbule utuu waan nyaatamu naa kennaa ka'atii ergasii booda na ajjeesaa jedhu dararuu isaanii itti fufu. Gochi isaanii himamee dubbatamee kan hin dhumne ilma namaa dhiiraa akka isaanii gugguufsisanii mukaan karaa bobbaa isaa yookaas munneetti muka dhiibaa tumachuu dabalatee yakka ciigaa isaa dubbachuun isaan nama sururu hedduu raawwataniiru. Gareen kun badii isaa kanarraa bayyanatee namummaatti deebi'u nafee hanga foon walii albeen murmuree nyaaturra ga'e.
dhiirri dhiiraa akka isaa'itti wal furee gudeeduu dabalatee yakkoota fokkisaa ilmi namaa diinni inni kaawwan irratti raawwanne hedduu dalaguu danda'eera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Islaamaa na dhaqqabaa na bira dhaabbadha. Ijoollee walitti simatti waliin dalaynuu ijoollee sadiitu jira. Ani gandummaa kanallee irraan beeku. Waa'ima gaafa duraa ajandaa duraa san irratti namni nama tokko ajjeese nama nagaa waan nama mara hunda ajjeese jedhee waan an dubbadheef fuudhanii bakka dalagaati nyaata waliin nyaanni keenya naa dhufe naan jedhanii mana goodaa keessatti na galchanii na biraa deeman achitti natumanii caamaa na nyaachisanii warra kiyya biraa ishee naa godhaati warra biraan naa gahaa. Balaan kun akka babal'atuuf namoonni akka boba'aatti gargaaran kanneen biyyoota akka Misir, Jibuut, Ameerikaa fi Awurooppaa manneeffatan jiraachuus ragaawwan hedduun saaxilamaa jiran. Lola gandummaan kaatu kanaan kallattiin laayivii waraabaa nama Arsii Qali qarshii doolaara 2,000 ammansii dabarsaa yookaas ammoo nama Walloo laayiva waraabaa Qali yuuroo kumootaan lakkaa'ensii kennaa kanneen jedhan biyya guddatteef nageenya amansiisaa qabdu keessa taa'uun ilma hiyyeessaatti muka muraa akka turan illee danuudha. Isaan ofiif bakka mijataa jiran kanneen bargarii ta'u piizaa fedhan waaddii foonii murataa dhugaatii filatanii dhugaa ofirratti cirreeffatan ilma hiyyeessaa akaayutu hawwu buddeen cittuu ijji isaa ilaaluutu feetu beelaan dararaa arguu biratti dheebuun akka coollakse lubbuun isaa akka dabartu taasisu warra maallaqa ofii waan gaarii waan saba barbaachisutti investi gochuuf harkiroomu kanneen maallaqa isaanii artiif qabsoo Oromoo utubuun itti ulfaatu maafiyaa gammoojjii manneeffate qalama hin qabneef ka beekumsa hongaa'ee qarshii elmisiisaa dhiiga hiyyeessaa akka dhangalaasu taasisu. Namni humaa quba hin qabne kan imala baatii tokko yookaas lama itti fudhate deemee miilaan biyya Saudi Arabiyaa ga'e kalolli yoom akka eegaleef eenyuun akka jalqabe hin beekne tasa gaaddota gara jabummaa qaamaa taasifatan kana harkatti kufuudhaaf dirqama. Ilmi Oromoo biyya ormaatti sanuu galaana qaxxaamuree gammoojjii biyya hambaatti nama afaansaa dubbatu argatu kan nama keenyan argadde jedhee ijji isaa ifee qabanii fudhatanii kutu. Garaa beelaa bahe dheebuunis nagaatti gargalgalle jedhee abdatu faallaa isaa albee itti butanii bulguu itti ta'u. Hiyyeessa fagoo deemee achi ga'e kan Oromoo koon argadde jedhee fuulli ifetti jijjiiramanii bulguu hamaa bulguu afaan Oromoo barate isa gara laafina waan jedhamu awwaalee didimse ta'anii hudhanii qabatu. Bilbila isaanii butanii laayiva tiiktooka seenanii ilaa kunoo Arsii argan, ilaa kunoo Walloo argan, ilaa kunoo Harargee arganne jechuun cafaquu itti fufu. Yakki kun hundeen dhabamsiifamee gurruu yakka kana ba'u doomee nagaan bu'a jedhamus qiriixii bishaan bu'ee ta'e. Yakki akka kanaa raawwachuun kan bubbule yoo ta'u hanga waggaan dabalaa bulammeenyi yakkichaa daran dabalaa dhufeera. Inumaa gara jabeeyyiiwwan kun sadarkaa qaama saalaa isaa ofirraa kutee waadee akka inni nyaatu taasifnaa kanas laayivii akka dabarsan dhaadachuun ragaan. Rakkoon kun hanga ulfaataa akka jiru kan hubate Jaawar namoota yakka kana raawwatan hedduu saaxiluu jabeesse. Dubbiin akka gaafa badii dalaganiif miiraan oofamanii lubbuu hiyyeessaa bilaasha balleessanii ta'uu kan hin dandeenye gurmuu yakka kana keessaa harka qabu maqaan isaa saaxilamuu yennaa dhaga'u lafti lixaa isa dhibe. Kaan amantaa musliimaa irraa gara amantaa kiristaanaatti jijjiirrachuun dhuguma mana hidhaarraa na oolchaa jedhanii iyyaafachuu yoo eegalan namoonni ijoolleen gammoojjii keessatti akka walakooftu duubaan tumsaa turan keessaa harka akka hin qabne dubbachuu jabeessan. Dhimma kana biraa hafuu hin danda'u ka jedhu Jaawar tarree namoota yakka kana raawwatanii tartiibaan maxxansuu jabeesse. Haa ta'u malee Jaawarumti mataansaa harka wal nyaatu walitti hamuummatu kana duuba hin jiru kana majechisiisu mallattoo amansiisaan hin turre. Shamarree yakka kana deeggaraa turte maqaan ishee saaxilame dubbii yeroo yakka san dubbattee Jaawar akka isheedhaan jedheen dubbatteetti. Jaawar ofuma isaatii jedhinaan jedhee har'ana saaxilaa jira jechuun koo ummattee waakkatteetti. Namoonni akka Jaawar Mohammad faanni isaanii bakka gandummaa irraa badaa waan hin fagaanneef yakkoota badaa gochaa eessessi fakkaatu kana raawwachiisuu dhiisuun isaa amansiisaa miti ka jedhan qeeqxonni Jaawar isuma mataasaa cimsanii shakku. Kanaaf kanneen yakka kana Jaawar duraan ofii isaa duuba taa'ee qindeessaa ture har'a ajandaa irratti wal dhaban waan qabuuf yookaan ammoo yakki sun isatti adeemaa akka jiru yeroo hubatu dursee saaxiluutti gadi ta'ee taa'ee ittiin jedhaniiru. Kanneen Jaawar nama qulqulluu ammallee rakkoo uummataa furuuf ifaajaa jira jedhanis guutaniiru. Isaan kun badii inni saaxilaa jiru jajjabeessuun tarree yakkamtootaa eeruu fi jabeessan. Kana ammoo gocha isaa kanaaf galateeffachuun ammallee namoota waliin laayivii waraabu kanneen akka Aslii fi haadha Faaxee namoota jedhaman yakkamtoota sababa isaanii kanaan dura lubbuun namaa bahe irraa harka qabuun isaa shakkii keessa akka isa galchu ibsaa jiran.
yakki gandummaan wal qabatee adeemaa ture tibba tokko yoo xiqqaate naannoo guyyaa 14 ka ta'u sababa haadha faatee intala jedhamtuuf makii horoo dubbiin wal dhalateen Harargee fi Arsiin gammoojjii Arabaa keessa jiran lafarraa wal daguugaa turaniiru. Maqaan namoota yeroo san dhimma kanaan dubbiin dhalatee garuu har'a eeramaan jiru. Warruma kallattiin gammoojjii keessaa nama qalanii fi kanneen biyya Jarmanii fi kaan keessa ta'anii maallaqaan tumsaa turantu maqaan caqafame. Namni biyya Jarman jiraachuun isaa amanamu Ahimad Culullee ka jedhamu deeggaraa jabaa fi tumsa maallaqaan Jawar bira yeroo garaa dhaabbataa ture garee maafiyaa kana tumsaa turuun maqaan isaa eerameera. Inni yakka kana keessaa harka akka hin qabne watwaachuun sadarkaa halkan hirriba dabuurra ga'eera. Haalli nama kanarraa mul'atu yakki har'a raawwatamu gaafatama duubaan akka hordofsiisu beekuu dadhabuu fi gurmuu beekumsa hin qabne kanneen waan isaan baasuuf waan isaan nyaatullee addaan baafatee hin beekne hedduun miidiyaa kanarratti beekamtii akka horatan nama tilmaamsisa. Kana malees maafiyaan Jawar Mohammad qabatee socho'u hedduun warra sammuun duwwaa kanneen akka sa'a funyoon harkisanii bakka barbaadan geessanii akka ta'an nama hubachiisa. Kana yoo jennu yakkamtoonni gara jabeeyyiin har'a biyya Arabaa keessaa maqaan naamaa jiru harki caalaan deeggartoota Jawar ka turan warreen nama san fakkeenya taasifataa turan ta'utu hubatama. Kun ta'ee garee kana bakka itti galchuuf hojii bal'aan hojjetamaa akka jiru Saudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Muktaar Kadir himaniiru. Akka qondaalli mootummaa kun jedhanitti yakkamtoonni kunneen ganda kamiinuu godina kamiinuu ka bakka hin buune ofiidhuma isaanii ka bakka bu'an ta'uu isaanii gaafatamummaa ofuma isaanii ka fudhatan ta'uu cimsanii dubbatan. Waan kana yoggaan argee rafee hin bulle ka jedhan namni kun dhimma kana qulqulfatanii dubbataniiru. Yakki kun waggaa 4 itti fufee raawwatamaa akka jiru ibsan. Yakki akkanaa waggaa isaa eeggatee waggaan ka'aa jira akka jedhan ambaasaaddarichi godina ta'ee wayii maqaa dhahatee waggoota 4 taatee gaddisiisaa raawwataa ture ta'uu isaa himaniiru. Ambaasaaddarichi yakka kana hundeen dhabamsiisuuf hojjetamaa akka jiru himanii gochaan ciigaa isaan kun kaayyoof galma akkamii qabatee hojjetamaa akka jiru namaan galu ka jedhan qondaalli mootummaa kun ummanni yakka kana jala dhaabbachuu akka qabu waamicha dhiyeessu. Ummanni namoota yakka kana keessaa beekanis ta'ee wallaalummaan qooda fudhatan seeraan akka gaafatamaniif dabarfamanii kennamuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Ambaasaadar Muktaar akkasaa jedhan malee gareen gara jabummaa keessatti kufan kunneen maqaan isaanii saaxilamuu yennaa hubatan daran ajjechaa gara jabummaan guutame raawwachuuf hidhatanii wal gurmeessanii socho'uu akka qaban dhaadachuu jabeessaniiru. Yakka Saudi Arabiyaa keessa raawwatamu keessa an harkan qabu. Ani qulqulluudha. Takkaa ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu guruppii WhatsAppiitiin leenjira wajjin ta'ee ijoollee walloo tumsiisee hin beeku. Mana kiyyattis fidee ijoollee walloo tumsiisee hin beeku. Rabbii dachiif samii uumenna arga. Kana keessa harkan qabuun wanni amma isaan na hinaafanii narra duulaa jiraniif maaliif mootummaa kana deeggarta? Maaliif mootummaa kana deeggarta? Mootummaan kun mootummaa Oromooti jettee uummanni akkamitti dhageeffata? Hawaasni Oromoo akkamitti dhageeffataaf na balleessuudhaaf gabbayee? Gurbaan dhiiga ilma namaa mareen hin jiraanne hoorarichi kun jechuudha. Mee ati dhiira Jarmanii taayitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeesiisi. Mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taayi Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenan dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisa. At the end of the day, the power angoota qabanneen beeku akka Oromootti. Power is about self-preservation. Jootas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishineerotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa sanii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa mun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura diyya booyiraan jaldeessaa diyya. Itti aanseeti damee mukaa mureeti ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti wal siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahin waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keenyaa amal sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Biloonaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiira Jarmanii taayitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeesiisi. Mee ati dhiira
Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taa'i Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenya dhalchi gaafas ni laalta. You will see. Abiyyu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisan. At the end of the day, the power angoota qabanneen beenu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawudii simbira warra ummata akka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli ummata qabsoon ummata hoggaatti hammaatu kaadree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddis osoo jaan osoo xallakan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii uukannan akkam akkasii yoo seenaa yar amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa. Akkuma jettan ijoolleen biyyoota Arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaa'in keenya qabsootiin isan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaat turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaa dhaabba faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana immoo warri godhu warra dhiifama walii dabarruu miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali kaja boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. Is an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya ifiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii isin gad naquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe yoolaaf excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii ergin baalagee akkanaa kana takka takka adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii. Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo hooqqatte qeetti galte. Qeetti immoo hoggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaami. Hoggaan nuti asiin tuyni abii deeggarraa. Biitii bartaa abii qofaa miti. Namni adda jeetu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan kalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa?
dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra geenyu isin himeetiin jira waan godhu deemu takka takkaan. Waan kanaa isin harka jira uummata keenya harka. Uummata biyya Suudii jirtanii fi uummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban. Gaafa isaan akkanaa godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee guursisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan kokkeessaa goggoyte. Miidhaa irraan beeksifnaan maaliif gudeeta tokkoon wajjin hin dhalanne. Kun diina bineensa kun. Maaliif tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenye nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hunda laalee. Maaliif ani wanni yeedin jira beektaa amma qaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Geetaa Joosaffaa Faan Barre ijoollee cafaqaatiin dhageessisu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun shirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caanii dhufan kana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen buutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoof qanan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaa isaa, sabummaa isaa, namummaa isaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan matiyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayivii dhudhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliif tokko tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti umaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an. Na dhageessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma durooniidhaan dhukkee isinirraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa hin turre isaan keessaa ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanonni amma warruma Suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jala ajjeesinaa jennee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra? Aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjal warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akamta akka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii
bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan Oromooti yeesidu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tamuu keessattuu waliin jiraattan gaddaafaan akkasinitti hin dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu kajoollee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jara. Waan bareedaa naa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu namni yakkamaa dho'isu akka seera kamiitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'uu dahoo keessan jiru jala yakka hojjate nuu gabaasaa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatan illee gabaasaa wajjin xallasama. Dargeessanii kun yakka nama dhuunfa irratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsii irratti gosataan irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo ama 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriitti dhageenya sana fakkaataan dhageetiin jira. Reef maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee isaanii waggaa laalte ijoollee duriyyeedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abduu Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona. Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sossobanii if jala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalageetuun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Minnesotaan beekta warri Minnesota jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni addunuu baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maayin gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema. Ijoollee daa'imnatii lama qabeetiin jira. Kan isaa dila gammaa ijoollee lama. Tokko baali tokko Harargeedha. Ta deddeebitee miidilisti deddeebi'aa turte. Sana shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaatiis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal wanni biraa lolloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa sana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afooshaa bakkeetti ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadhe. Hawaasa ituu fi afran qalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku. Eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maaf olloo isina. Ameerikarraa eegale Awuroopparraa eegale. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddisee isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beektaa Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo fi miti maqaa balleessu ka oolu. Mootummaa Oromoo warra fi hin jettu sanas addunyaa irratti hunoo jarri mootummaa Oromoo kan nama godhe himuu deeman jechuudha.
ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'e waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana fooshaa irraa rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti nam 50, 60 namni ijaaramuu rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa summi facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo du'e awwaaluuf karaa akka gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaa dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni kun hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbee manuu kannaa maaliif eessaa dhufe waan amma kalee deengata sinoo godhu taayitiin warra gargaaruu ni qaba ijoollee wajjin. Teenyee eenyu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira bar date of birth. Maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu. Wanta kana ni hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan. This will go permanently on your record. Fakkeenya suudii jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa haa jennu. Wallahi waan hin siimu. Gaafaan ansi qabe reekordii keessa seenta. Gaafa embassy dhayte si gabbaa wanni adda leeyte san because I am going to submit your bios. Fuula kee, sagalee kee, viidiyoo kee submitting godha. As a dangerous criminal. Okay. Adira Amerikatti janajanuun hin ta'u dhiifama biyya baqaa waan jirruufi. Janajantuus achi dhaquun dandeessu siin jedha. Kan jala murasitti himuun ni beeka hawwii mee akka qaban. Haga fedhe osoo fiancé qabaatte yakka akkana hojjannaan I will make it my life mission you will never make it there. Maaliifi warra hangam maali qabee amma boodanii maxxansa. Already galcheetiin jira. Jaladheeti mi kan godhu. It pains me. Waggoota meeqaaf namoota meeqaaf asylum barreessaa ture ni beektan namni irraa fayyadamaa turtan warri Kaanadaa jirtan Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan. Har'a akka namni keenya miila isaa fuudhatee Ameerikaan dhayine Awurooppaan dhayine Abiy Arabaa keessattuu nama ajjeesaan jiraanne irratti dalagu jira. Waa'ee tokko dhiiga miskiinaati. Lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Umriitii hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee. Wanni ana qofaa miti warri na dura aarsaa kenne. Lubbuu isaa itti wareegee hoggaa isin itti taphattan usnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Dantaa namoota dhuunfaatirra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala. Kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti. Ayyee gabaabseetuma tokko waan kaabireefu kaasee waan bareeda. Cheensarratti maal isin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko machii social media kun akka diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafnee ni beeknan yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baannaan rakkoo irratti uuma. Ijoolleen badii balleessitee feemas ta'aa daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabiraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran. Namni harkaan walitti dabruu dura arrabaan walitti dabra. Akkasimoo akkasii miti. Amma dura waa'ee mootummaa waggaa sooyinu define, defame, destroy jenne. The D's. Gosa takka, naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii, arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenyaaf isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummata biratti godhuun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a. Akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa walitti ce'uu dura arrabarraa eegalti jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jechuuni daar the end product warra macarraa irratti argamu fudhatu. Dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda namaa qe'ee namaa amantii namaa arrabsu irra dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama amaruu beektanii nama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha namaa haleele
ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire amaa itti baraniiti amaan kalloo namaa ni ajaa'a gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii laal wanni manguddummaa kunis rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraan hafu warri biraatis akka isaatti feemasii ta'a hedduu waan nama kaabjaa kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagee abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi foolooyin isaa 200 ga'e 200 ga'e kana hedduu irraa feeguun barbaachisaadha ka wanti kun waa'ee walloo waa'ee arsii waa'ee shawaa waa'ee maaliitii miti dhiiroo kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa kutaa adda adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka walloottis akka arsiittis akka maalittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feeta yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu. Namni ergama uummata diiguudhaa qabu. Hamma feeta yoo gorsitan. Bar ijoollee kana keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti yaa rabbii jii waan kana jettee dadhabde nama meeqa jira. Naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanni itti ni fudhannan jeena. Akka wanni itti firraa saaxilla jaa. Akka arsiititti baalagee arsii firraa saaxilla. Akka wallootitti baalagee walloo firraa saaxilla. Akka jimmaatitti baalagee gandee jimmaaf keessaa baafna. Ambar akkaan hidhaa bayan isitti hime. Baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasuma akkasii miti. Awaluuf itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaan isirraa eegu ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad galu yoo kawaan leballeessu taate saaxilaaf irra. Inti isinaa kun nama biyya keenyaati wanni akkasii hin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganna jettuun qeetti yoo deebitee nabsa gadaayii taati. Deebitee aayyoo fi jeefti. Ollaadha jeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa waljiftuun biyyatti yoo si hoggalte kanuma gooti. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bikkatti dhokatu dhabee jira. The wheel of justice is slow but it moves forward. Maali goomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulguu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya dhumaa fitaa sana turan san hoggaa saaxillu. Maaraga dabalanii fi makiinaa jijjiiraniif. Namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeesee makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Akka feeti biyyatti yoo galte har'a dhaqee re'ee qaluufii danda'an. Boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada.